meeqa narraa eegama silaa qara'u salaatu alhamdulillah miskiina qarqaaru masgida jaaruu narraa eegama ture sila asanin goon warri sanin godin warri san dagattan hin salphattan kayriyaa daran salphattan sare isinya afar bila afar sani bayta rabbi yaadatte rakko keessa dabaste hin bayta rabbi ke yaadatte alhamdulillah ya rabbi galanni keeti jatte shukri rabbi galchite arra dijaaji nyaanne quufne boru asira quufne riba quufne mukayyafa jala jenne quufne rabbi yaadanne rabbi yaadan rakko kaleessa san yaadatte yaadan daganne shamarran keenyallee huccuutti neeyte jawwaala tokko biidootti waraabde tokko kana qabatte haasa'uu malee itti fufuu malee rabbiin dagatte ani rakkannaan ani kufnaan rabbii yaadanne ofin dagadhe awwala warri akka kiyyatti of dagattan rabbiin dagachuun gaarii miti ofin dagatinaa. Akkam jirtu jaalatamtoota hordoftoota hinaantu jirtu fayyaa keessanii. Egaa akkuma dhaggeeffattan viidiyoon kun barumsa guddaa nu ta'a jedheetiin kan ani yaadu keessaa viidiyoo tokko jechuudha. Innis maal seetan obboleettiin keenya kun yeroo darbee qaama ishee gullaa abbaa manaa ishee jalaa gadhiisee kan miidiyaadhaaf nuuf jechuudha garmalee kaawwaniif gara nyaattoo kaawwaniif arraba taate jechuudha. Egaa waan argannee fi waan keessa darbine keessatti akka uumaa keenya galateeffachuu qabnu obboleettii keenya kanarraa baradhaa. Namni waa balleesse badii isaatirraa akka waa baratus obboleettii keenya kanarraa haa barannu walumaan. Egaa obboleettiin keenya kun akka ishiin jettu ani yeroo dhufu tiktookii jalqabee kara biraa hin deemne uumaa koo galateeffachuu hin deemne waan gaarii hojjechuu hin deemne akkuma dhufeeniin waan badaa hojjechuu eegale. Kanaaf waan illee kana naaf kenne akka ani baradhuuf akka ani adabamuuf isinillee abboleewwan koo of eeggadha. Keessattuu warri bahaaraan dhuftan biyya nama dalagachuu warri dhuftan waan keessa darbitanii dhuftan beekaa jechaa jirtu jechuudha obboleettiin keenya kun. Egaa meeqa keenyatu iyyuu isa san yaadachaa jira. Meeqa keenyatu akka itti biyya baane yaadachaa jira. Meeqa keenyatu waan maaliif akka biyya baane yaadachaa jira. Erga as geenye hoo meeqa keenyatu uumaa keenya yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u kan asiin nageesse amma booda hojii gaarummaa hojjechuudhaan kan argadheerraa gumaachuudhaan hiyyeessa nyaachisuudhaan rakkataa gargaaruudhaan nan deema. Kana booda namni jedhe jira hin jiru jechuudha. Namoota muraasa nama harka 100 keessaa harki 5 yoo taate jechuudha. Parsantii 95 namoota kaayyoo keenya daganneedha jechuudha. Egaa obboleettiin keenya kun immoo barumsa guddaa nuuf qooddu. Ishiin aarteet illee dubbattu yaa waan barbaaddellee taatee dubbattu garuuti immoo barumsa guddaa nuuf qoodde jechuudha. Waanuma hunda keessatti galataa kee yaa uumaa kee. Ani amma booda ergan as gahe waan kaayyoo kooti hojjechuun qaba. Akkasumas immoo waan ati jaalattu karaa kee waan ati jaalattu hojjechuun qaba. Hiyyeessa gargaaruu qaba. Mana amantaa tokko waa keessa buufachuu qaba. Yoo mana kophaatti illee ijaaruu dadhaban waa keessa buufatu sinii galee waan ofiisan waa xiqqoo keessa buufatu jechuudha bakki manni amantaa ijaaramu sanitti. Egaa obboleettiin keenya barumsa